Daawwattoota keenyaa kun qophii simboo keenyaati. Qophii simboo keenyaa immoo yeroo garaagaraa keessatti dhimmoota garaagaraa isin biraan gahaati. Waa baay'ee argataati kan isin jirtanii kan guyyaa har'aa immoo asuma magaalaa Finfinnee keessatti qophii simboo keenyaatiin waan isin daawwachiisnu qabna. Keessumaatii magaalaa Finfinnee kana keessatti aadaa duudhaa uummata Oromoo kan calaqqisiisuu danda'an kan ittiin agarsiisuun danda'amu giddugaloonni ijaaramaati kan isaan jiranii. Amma kutaa bulchiinsaa magaalaa Boolee Bulbulaatti argamee jira. Kutaa magaalaa Boolee Bulbulaa kana keessatti ammoo bakka leenjii nyaata aadaa fi nyaanni aadaa ammoo bakka itti dhiyaatu akka ta'e natti himamaa jiraati. Haala waliigalaa qophii simboo keenyaa irraatiin seenee kan isin daawwachiisu taati haga dhumaattiin waliin tura nu daawwadhaa isin jedha. Akkam jirtu? Ana dhufuu bagan waan dhuftan. Eenyu isiniin jennu? Masfiin Zannabaan naan jedhanii. Tolee gayooti keessanii. Dursa garee ijaarsaa fi suphaa wiirtuulee aadaa biiroo aadaa fi turizimiiti. Meegaa giddugaloota hedduu ijaaraa akka jirtan nutti himamaa jira. Aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kan agarsiisuu danda'u magaalaa Finfinnee keessatti giddugaloonni ijaaramaati kan isaan jiran. Bakka kana immoo kutaa magaalaa Boolee Bulbulaatti argamna. Giddugala leenjii nyaata aadaa Oromooti jedhama. Ijaarsi isaa kan eegalame bara 2000 fi 11 xumura irratti eegalame bara 2000 fi 15 almost 15tti xumuramee jira jechuudha. Mee waan as jiru seennee ilaalluu ree? Waan jiru ni ilaalla. Darbiin isaadhaa lafarraa oloo darbii 6 qaba, lafa keessa 2 qaba. Lafti bal'inni isaadhaa kaaree 1733 irra qubatee jira. Mana seennee jirra. Keessa isaa darbii gamoo kana almost yaa'u akkuma agartu kanatti hojiin isaadhaa almost xumuramee jira. Yaa'u walharkaa fuudhinsaatiin godhamiin malee yaa'u hojiin isaadhaa gamoon isaadhaa harka amma biratti kannamee jira. Asitti bakka agarsiisa meeshaalee uffata aadaa Oromoo as ni jira. Zeen bakka nyaanni silaa kichiniin ta'u sin agarsiisa. Zeen bakka nyaanni silaa oguu qophaa'ee itti agarsiifamuu fi oolammas bakka riistooraantiitii fi waan takka si agarsiisuudhaaf waliin laallaga amma. Gamoon kuni kutaa garaagaraa akka qabu natti himaati kan isin jirtanii. Egaa qophii simboo keenyaatiinis waa baay'ee daawwattoota keenya daawwachiisaa jirra. Kutaan kun immoo maalidha laata? Kutaa uffanni aadaa Oromoo itti gurguramu asitti jalqabamee jira jechuudha ammaaf asirratti. Kaan immoo achi deemneet si agarsiisne jechuudha. Bakka kichiniin fuula duratti ta'u kichiniin gartee itti ijoolleen dareen itti gootu. Zeen achirraa bakka nyaanni aadaa itti agarsiifamu. Zeen bakka itti bulmaata isaanii bakka itti baratan waliin deemnee daawwanne. Akkuma agartu kanatti giddugaloota akkanaa sadii kutaa magaalaa sadii keessatti ijaaramaa jiru ta'uu isaati. Amma hasi agarsiisaa jiru giddugala leenjii nyaata aadaa Oromooti. Akkuma agartutti hojii takka eegalamee jira. Zeen amma hasi agarsiisaa jiru kuni iddoo nyaanni yeroo qophiilee adda addaa jiru nyaanni aadaa Oromoo kuni itti agarsiifamuu danda'u jechuudha. Iddoon kun waan baratan san ijoolleen waan baratan san nyaata baratan san agarsiisuudhaaf takkaa'uu qophiin adda addaa hogguu jiru iddoo itti agarsiisan namoonni karaa kanaan dabraa nyaanni kun barcumni asitti tarraa'ee waan irra taa'u waan akka xarabeezaadhaa ni jiraata asirratti tarraa'aa nyaanni suni agarsiifamu jechuudha. Agarsiisaaf jechuudha iddoon kun? Iddoo agarsiisuudhaan akkatti fudhattee nyaata aadaa san agarsiisuudhaan akkatti ol ba'a. Hallumti ijaarsa isaa naannoon kun guutumsaa haala kanaan ijaarame jechuudha. Haala kanaan haga olitti asirra ol ni baha akkatti ol garagalaa haga olitti waan dhimma kanaaf haa oolu ta'uu isaati. Akkuma agartu kanatti wanni jiru kunoo darbii mataa gubbarra jirra, darbii jaaffaa mataa torbaffarra jirra. Akkuma agartu kanatti iddoon kuni ilaalchaafis ijaafillee akkatti namatti tolu ilaaluu dandeessa. Asii achi dirree xayyaaraa kana achi ilaaltaa
ijoolleen salphumatti namni sirriitti if keessa if laaluu bakka itti danda'u ta'uu isaati jechuu bakka ta'een kun. Qilleensumti isaallee qilleensa gaariidha. Qilleensi isaa jettaa waan hundi isaa ijaafis sunoo xayyaaras ni agartaa magaalumatti guutumaa guututti si jala jirti jechuu magaalitti. Bakki kun immoo bakka maaliiti? Bakka kaafteeriyaadha kunis kaafteeriyaa iddoo kaafteeriyaa hojjetame jechuudha. Iddoo kaafteeriyaati kunis bakka nyaanni itti qophaa'u ta'uu isaati kunis nyaanni gartee itti qophaa'ee itti gurgurtaan gaggeeffamu jechuudha. Kun iddoo gurgurtaan itti gaggeeffamu. Baay'ee miidhagaadha. Baay'ee tolaa. Kunoo akkana dalaynee jira jechuudha. Mee naannoo akkasitti waan uummata keenya agarsiisuu danda'u akkasiin hojjetamuus akkamiin ilaaltu laata? Baay'ee namatti tolaa bu'aa bahii hedduu keessa dabarsinetti kanaan geenye amata 5 dura maaltu ture har'a maaliin as ga'ee oguu jennee ilaallu namoonni dhufanii salphatti alaabaa abbaa gadaa qaba ibsi wanni laayyumatti namni addaan baafatuu danda'uun gamoo kaanii wanni adda isa godhu alaabaa abbaa gadaa qaba karaa guddarraanii saniif salphumatti wanni ijaa maalii foolee Oromoo magaalaan akka haatu godhee jira jechuudha. Waan takka keessatti kontribuut godhee jira jechuudha gamoon kun. Innaa waan guddaa nama agarsiisa jechuudha. Kutaa magaalaa Tulluu Ejersaa irratti maaltu jira? Mana barnoota artii Oromootu jira. Zeen achi dabarree caffee aananii irratti maaltu jira? Jiddugala agarsiisa meeshaalee aadaa Oromoo gurgurtaa fi agarsiisa meeshaalee aadaa Oromootu jira jechuudha. Mee erga amma kana jennee kallattiimaan gara sanaa deemnu ree? Amma kanarratti erga goolamnee kallattumaan karaa Tulluu Ejersaa deemne jechuudha. Qirqoos kifla katamaa. Iddoon itti argamnu Tulluu Ejersaa takkaawwa kutaa magaalaa Qirqoos jedhama. Akkuma agartutti kuni bakki amma keessa jirru kuni bakka mana barnoota artii Oromooti jechuudha. Bal'inni lafa isaadha. Kaaree 5,000 irra lafa kaaree 5,000 irra bu'ee jira. Akkuma reefumtana sitti ibsanitti bara 2011 eegalee hojiin isaati. Hojiin isaadha amma almost parsantii 70 bira ol taree jira. Almost gamoon tokko xumuramee jira. Gamoon lammaffaa kun immoo waan diizaayinii wal qabatee waan takka komplikeeshinii waan qabuuf amma bifa haarawaatiin hojii duraadhaa adda kutamee hojii haarawatti hannisiisuudhaaf itti jira jechuudha amma. Almost hojiin isaadha parsantii 80 bira almost 70 haga 80 jidduu ni ga'a jechuudha. Iddoon kuni akkuma agartutti lafti isaas baay'ee bal'aadha. Gamoon isaas baay'ee bal'aadha. G+4 G+5 olo. Gamoo 4 jechuudha darbii 4. Darbii 5 qaba olo guddaan kun. 5. Hachaan sun 4 qaba. Kuni maali? Ijoollee halaqa adda addaa qaban godinaalee Oromiyaa adda addaarraa fiduudhaan asitti bifa ammayyaatiin ammayyeessu jechuudha. Bakka itti ammayyeessanii gartee waan kana ittiin fufsiisan. Haa duraanis jiraatu haa gartee aadaadhaa kunis ni jira. Bifa ammayyaatiin bakka itti shaakala itti gaggeessanii barnoota itti baratan jechuudha. Osoo ijaaramuu haala gartee diizaayinii waliin komplikeeshinii waan uumameef waan saniin gatii ammaan dana jiru wajjin ammas waan ammayyaa waan gartee duraan dalagame suni waan uummata kana amma daalle waan ta'eef waan yeroo ammaatti hojii deemuu danda'u sanitti jijjiiruudhaaf haa adda kutame jechuudha. Ammoo yoomitti dhuma laata tariitti? Amma yoo rabbi jee kana akkana isin jechuun danda'u ganaa amma piroosesa qabaa. Kontiraata duraadhaa adda kutuu qabaa. Kontiraan duraa sun adda citee bifa haarootti calbaasiin ba'ee seera eeggatee calbaasiin ba'ee abbaan mo'ate gizee hagana keessa dhuma waan joossan gizee san laalle. Xiyyeeffannaa mootummaattis waan qabuuf mootummaanis kanarratti xiyyeeffannaa guddaa qaba. Baay'ata gahaa irratti ramadee jira. Wanni harkifatuuf takka illee hin jiru. Haga danda'ametti nuti yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama jennee yaadna. Baruma kana keessa xumuramuu danda'a. Yoo fagaate ja'a yoo akkana dabalate malee bakka waggaas deemu kana keessatti ni xumurama jennee yaadna nuti. Mana barnootaas jallisaa mana barnootaatti iddoo itti agarsiisni gaggeeffamu namni asirra taa'aa darjaree tanarra asiin seenama tiyaatira ta'uu danda'a sirba ta'uu danda'a diraamaa ta'uu danda'a
waan agarsiifamu achirratti agarsiisa jechuudha. Iddoo kanarratti. Kun immoo darbiin kun darbii nama irra jirru kuni abbaa darbii afuriitii darbii bulchiinsaa fi iddoo ciisicha barattoota artii Oromooti. Halaqa wayii addaa iddoo itti gartee halaqa addaa namoonni qaban dhufanii itti baratan ta'uu isaati jechuudha inni kun. Katti aanu immoo jiddugala agarsiisaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromoo caffee aananii deemnaa takkaa'u lidataa kutaa magaalaa lidataa dheeni jechuudha amma. Ayyee daawwattoonni keenyas nu waliin turanu. Baay'ee galatooman jaayisiniis thank you. kutaa magaalaa caffee aananii takkaa kutaa magaalaa lidataa jirra giddugala agarsiisa meeshaalee aadaa fi gurgurtaa meeshaa aadaa Oromooti. Lafti inni irra jiru kaaree 2,300 irra jira. Waliigala isaa kompaawundiin isaa kuni inna dheerinni darbiin isaadha. Darbii 9 lafarraa oloo 9 lafa keessa 2 waliigala 9 jechuudha. Bokkuu argaa jirraati. Bokkuunis ni jira. Bokkuun yaa'u abbaan gadaa qabatu. Yaa'u ammas qabeen maal agarsiisa? Aanan itti fudhatanii aananii meeshaa aanan ittiin qabatan san agarsiisuuf. Seensuma irraa kaasee iyyuu aadaa kan agarsiisu akka ta'e mul'isa jaarsisaa. Haa agarsiisu ta'uu isaatiin inni kun. Tole keessa hoo maaltu jira? Keessa isaa bakka itti gurgurtaa bakka kichiniinis ni jirti. Bakka itti konfasikeet godhanii itti agarsiisantu jira. Waa hedduutu as keessa jira. Kaafteeriyaanis. Amma bakki kun immoo maalidha laata? Iddoo itti gurgurtaa fi egzibishinii itti agarsiifamu. Maaltu itti gurgurama? Meeshaa aadaa Oromoo meeshaa jechuun ingilii waan safii ta'uu danda'a, migira irraa waan hojjetamu ta'uu danda'a, halluu irraa waan hojjetamu ta'uu danda'a, sibiila irraa waan hojjetamu ta'uu danda'a, dhagaa irraa waan hojjetamu ta'uu danda'a, gaafa irraa waan hojjetamu ta'uu danda'a. Meeshaa barbaadan kamiyyuu jechuudha. Suphee ta'uu danda'a, suphee irraa waan hojjetamu waan uummanni Oromoo mana keessatti alattis ta'ee mana keessatti itti tajaajilamu meeshaalee aadaa Oromoo calaqqisan hunda iddoo kanatti haa gurguramu ta'uu isaati jechuudha. Itti agarsiifamas showuu agarsiisas itti gurguramus jechuudha. Keessa gaafan galu immoo mallattoo odaa qaba kanan argee. Agartu kanatti alaa gizee ilaaltu qabeedha. Jalaa gizee ol ilaaltu ammas immoo odaa akkatti ol bahe. Odaa akkatti ol bahe maal jechuudha? Odaan caa Oromooti. Yaa mallattoo uummata Oromooti. Kana maal obviously namni hin beeknes akka beeku asumaan baru maali caahaadha. Lama bakka heeraa fi seerri itti tumamu ta'uu isaati jechuudha odaan. Innaa san agarsiisuuf keessa isaa kan akkatti karaa odaatti jijjiirame jechuudha keessa isaadha. Alaa immoo qabeedha. Aanan itti fudhatanii deeman jechuudha. Qabeen jechuun waan aanan itti fudhatanii ittiin deeman jechuudha. Qadaada qabee. Hojiin isaa xumurame yoom hojiitti galala? Hojiin kun amma irreecha duratti ni xumuramaa jennee irreecha ani akka yaadutti eebbi isaatu amma almost eebbaaf qophaa'aa jirra. Irreecha most probably irreecha irratti ta'uu danda'a xumurri isaadha wanni xumura. Hagamiin ijaaramaa qarshaa gamiitiin? Miliyoona 340 toora akkasiiti. Miliyoona 340 ijaarama jechuudha. Innaa lafti irra jiru immoo kaaree 2,300. Kun immoo arti iskuulii kuni haga ammatti qarshiin inni fixee miliyoona 270 akkana fixee jira. Hojii haaroo amma haftee san fichisiisuudhaaf qarshii biliyoona 1.4 xumursiisuudhaaf mootummaan nu qabee jira. Wanni isaa hundi xumuramee jira jechuu sanitti. Innaa kana fakkaataa fuula dura gaangidii ogguu dhumee hojii eegalu ammas akkanuma dhuftanii kan waafattan ta'a
warra achi rabbi nu haa godhu galatoomaan jaal. Ulfaadhu ishee galatoomee. Ishee haa nagaan jiraadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan giddugaloota sadii magaalaa Finfinnee keessatti aadaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisuu argisiisuu danda'anidha. Kan haga yoonaatti sin daawwachiisaa turreeti qophii simboo keenya har'aarraa waa baay'ee daawwattaniittu jennee abdii qabna qophicha waliin lalisee tasfaayeen ture.